Ashama harka fuunee hordoftoota waan kuutuu bakkam jirtanii nagaan keessanii ani nagaa kiyyaa galata rabbii isin akkami jiruun jireenyi akkami isiniin jedhaan bira dansaadha. Yeroo darbee akkuma agartanii bifa piraankiitiin waa'ee Muktaariif Kamiilaa gaafachuuf yaalee ture abdii jechuudha. Akkuma viidiyoo isaa guutuu isinillee agartanii jirtu jechuudha. Inni immoo baay'ee natti mufatee jechaadha. Baay'ee natti mufatee hiriyoonni isaa illee natti bilbilanii maaf abdii mufachiifta naan jedhanii. Immoo nallaallatullee ta'uu danda'a. Nallaallatullee jedheeraayyuu viidiyoo kiyya keessatti illee garuu aguma natti dhaga'ameef gaafadheeni abdiin immoo baay'ee natti mufatee bakka maal jedhee isinitti hima. Garuu mana isaa deemee illee dhiifama gaafadheeraan. Beektanii mana keellee dhufee dhiifama si gaafadhus akkan si mufachiisellee maatiin kiyyallee maatii waan koo hundillee waan beekaniifu isaan hafootti dhiifama kanaaf gootu jedhee mana kiyyatti waamee asitti har'a dhiifama gaafachuuni hedaa maqaa hordoftoota waan koo tuubiini jechuudha. Maalirree amma maanatti mufaddanii aganatti dhaga'ame aga waliin nyaannee aga obbolummaa kiyyaa si gaafachuuf malee agas natti mufattee aga bilbila nurratti cufuu nuuf kaasuu diddee ani illee yoo si mufachiise bilbiluma abbaa warra kiyyayyuu kaasuu diddee bara abdii maalibbo hagana guutuu namatti mufatta jechuudha. Laa dubbimatu dhugaa dubbachuuf kabajamtoota furtoota keenya dubbimatu nama mufachiisa. Dubbiin kan kee sitti salphaa ta'ee ilaalamuu dandeessa. Garuu anatti baay'ee ulfaataa waan nama icciitii hagas ga'u asla waan nama jidduu lamaanii yoo dubbatan akkasitti miti akkitti dubbatan. Akkitti dubbatteef akkitti kaaste waan fakkaatu miti. Waan natti jabeessituun seene malee mee viidiyoo kana kan gadhiifne naan jette ati ani garuu akkana hin jabeessitan seene viidiyoo gadhiifadhe kan dalagaa jedhellee. Maaliif nama walloluu taa'eeta durallee asiin jedhee jira mana kiyyatti. Asitti ammoo erga achitti dhiifama naa gootee mana kiyyallee dhuftee hordoftoota kiyya duratti mana kiyyatti akka dhiifama naa goote viidiyoo waraabaa naan jechuu qabda jettee jennaan iddoo kanatti isii kabajee dhufee kabajamtoota hordoftoota keenyaan dhiifama godheefii jira lamarran deemu. Garuu wanti isiin hojjette dhugatte jechaadha. Namni tokko piraankii namarra hojjechuun wama jiru waan piraankii tokko namarra hojjetanii eeyyama abbaatiin ala gadi hin dhiifama. Anama fakkeenyaan piraankii san caalullee piraankii jajjabaa jedhamu jechaadha. Namarra ima hojjedhee jiran jechaadha. Kan namni dhiifama naan godhinillee hedduu jira. Garuu kama dhiifama naan godhin san viidiyicha tursiisee abbaa san yeroo abbaan sun dhiifama naa godhe eeyyama naa godhe gadhiisa malee piraankiin waa hedduu balleessuu danda'a. Piraankiin akkoota namoota biroo waliin gammachiisuu danda'a. Piraankiin nama hordofuu nama laalu san dogongora nama sanii waan laalaniif gammaduu danda'a hordoftoonni. Garuu abbaa san booddee irratti abbaa san miidhuu danda'a. Kanaaf eeyyama namaatiin alatti viidiyoo gadhiisuun dogongora daangaa. Anillee meen gadhiisu hedheetuma yaadee ogguunuma Muktaar kana laalu yaabu baay'ee garaana nyaateetuma gadhiise bar. Muktaaruma kanaaf aaree ani irra caalayyuu Kamiilaan akkamitti akkasiisa gooti jechaaf malee ati immoo hiriyaasaa waan taateef maaf hin gaafanneef malee anillee hammeenya yaadee miti. Yoo dogoggore gaa hordoftoota kiyyaa anillee yoo dogoggoree jiraadhe anaafillee asumaan dhiifama naaf godhaa. Ani ijoollee kana lamaan walitti oofuuf odoon ta'in aga hirummaa isaanii maa waliin gaafanne maa wal biran dhaabbanne kan jedhu yaada kiyya kuni yaada dhuunfaa kiyyaa jechuudha. Kanaaf malee ani abdiif Muktaar walitti oofuu fedhee miti. Isaan obboleeyyanidha. Anaafillee Muktaar obboleessa kiyya abdiifillee obboleeyyanii bakka hundi keenya obboleeyyan rabbiiti jechuudha. Yoo dogoggore immoo anaaf immoo dhiifama naaf godhaa. Maqaa hordoftoota waan kootuu binatillee dhiifama naaf gootee jirta natti fakkaate abdii. Yoo sitti balleesse dhiifama guddaa. Fi jira kabajamtoota hordoftoota keenya isinis isin durattis akkuma dhiifama jette kana jechaadhaanis dhiifama godheefi jira isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf hiriyoonni tiyyaa kabajamaa ulfaadhaa warri isitti bilbiltanii maaliif waan akkasii daladdee jette irra caalaan jecha irri viidicha akkuma agartee namoonni hedduun arrabsaa turan jechaadha viidiyoo keessatti. Garuu hiriyoonni tiyya warri na hubatan warri baay'ee na jaalatan sitti bilbilanii wanni akkasii abdii miti dogongora kan qabu siin jedhaa turan jechaadha. Hundi isaaniitu si jaalatu hordoftoonni kiyyallee namni si jibbuu hin jiru. Namni immoo koomantii barreessuu aga fedhetti barreessuu danda'a. Itti mufatullee hin qabnu itti aarullee hin qabnu saasumaan abdii maaliif iyyuu namni waamatti fakkaate godha jechuudha akka kiyyaa kana kuno.
anamma waan gaarii dalageedhe viidiyoo kana gadhiifadhe ati garuu baay'ee natti mufatte jechuudha kanaafiyyuu lamuun dogoggoruu jedhee yaada viidiyoo immoo eeyyama keenya lalleen gadhiifadhu na dhiifama guddaa siin jedharra deddeebi'e an dhiifama godheeraaf kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo san keessatti anillee waan badduun dubbanne alhamdulillah waan badduun dubbanne waan siin jedhe san isaanillee akkanuma jedha isa boodallee waan jedhu uumite jechuudha sababa isaan hiriyootti yaan warra waliin mufannillee hin jira jechuudha maaliif ani isuma yaaduma isaatiif isuma yaaduudhaaf aare malee wanni ana lolchiisullee wanni isallee dhaqee gaafachuu hin rooggu yookaan waan mallaqa wayina jalaa fudhatee waa walitti hin qabnu waan kiyya nyaatee dhugu waan kiyya nyaadhee dhugaa kana maan ga'u of danda'ee jiraadha alhamdulillah galata rabbi wanni aaruuf namni namaaf aara ammallee namni nama argetti hin aaran nama argan hundatti hin aaran nama itti aaran qaban jecha nama mana aarutti hin gorani mana aarutti hin gorani mana aanutti goran akkuma jedhan san ani isumaa fi mucaan kun maal ta'e ijoollummaatu itti jira moo agattii tana maal itti qomallee hiyyaanne kan jedhu iddoo guyyaa sanillee iddoo gaafa akka haflaa tokko jechaadha iddoo sanitti argamee tureenni irra caalaa kan waan isaan taane biratti maa argamaadhaan maa mucayyoo jaalataa mitillee amma mucayyoo jaalataa mitillee maaliifi aga mucaan fuudhu maaliifi inni dhaabatee ilaalaa mitillee waan erga mucayyoo kana hagana jaalateeti miidhama dhukkuba hagana ga'u kana hanga miidhamu eessa jira maaliif ofi cadhisaa kan jedhu isumaa faare malee waan biraatiin takka lammaffaa immoo hiriyootuma isaatti taare jechuudha warra isa waliin yeroo achi jiran warra akka inni jaalatu beeku isaanitti taare jechuudha. Yaani dogoggora irraa deebisuu doo qabanii isaanillee wajjin dhaabatanii jechuu keeteetama. Yaani yoo san kanumatti aare dhaqee gaafachuu didee namoonni hiriyoonni tiyyata biraa jadiidfa dabalatee kootu naan jedhanii itti naa bilbilanii akkasitti tole ni dhaqa jedheeraani. Yoo rabbi jedhe adhafaa okaa dhaqee itti gaafachuun kiyya waan hin oolle jechaadha inshaallah deemi gaafadhuun ati rabbi na jala dubbatee dhabaatee sun isaaf rabbi wali beeka garuu akka dhaqu ni dhaqa jedhee inshaallah sanillee an dhaqullee wanni narraa hir'atu hin jiru hafullee wanni narraa hir'atu hin jiru garuu an isumaaf namni hundi namaa naaru an isumaaf aaree malee miidhaa biraatiif miti siin jedha. Hayyee galatoomi kalas mana kiyya dhufteeyyuu dhiifama naa gochuu keetiif guddaa galatoomi maaliif yoo jette hordoftoota kiyyaaf jechuudha malee an dhiifama eega si gaafadhee dhiifama eegganaa gootee turteetta guddaa galatoomi abdii kiyyaa bakka jirtutti nagaa ta'illee ati immoo nu hundaafiyyuu fakkeenyadha malee nama arrabsamtuu miti nama siin lolluu miti nama si mochiifnu miti bas nama yeroo tokko nama mudata gaafatu dhiisuun keellee amma ni turee ega viidiyoo kanallee gadhiifadhee ega waa hunda adda baafadhee naaf galee jechuudha fakkeenyaaf ati jaalala dhugaa fi hiriyummaa dhugaadha natti fakkaata sirratti maali yoo jette akkuma nama kaanii deemtee callifteetuma gaafattee itti fakkeessitee bahuu hin wallaalle garuu nama dhugaadhaan nama hiriyummaa dhugaan isaa dhaabbatte waan ta'eefu irraa haftee aartee fiitu beekte baay'ee aartee fi jechuudhati aartee mucaan kun akkamitti akkas ta'a of jabeessuu qaba ilma dhiiraati of jabeessuu qaba ishiin immoo dhugaadhaan hogguu yaaduyyuu bakka nama biraa filatte bakka inni irraa hafuu qaba garuu dhugaa dubbatuudhaaf garuu ati immoo ani waanuma abdiin kun maaf hin gaafanne jedhu faguma walitti dhiyaataniif malee waan biraa miti ati immoo dhugaa qabda anillee turee taa'ee ilaalee dhugaati qabdu baree jechuudha abdii beekte akkuma ati jette fakkeessuu barbaade itti dhaqee waliin jejjeree kokkolfee anammoo dhaloo namni hunduu uumaa isaa adda anammoo waan fakkeessuu waan hajajanii jedhee dalagu waan of mul'isu lakki akkana yoo ta'e abdiin gaariidha hanaan jedhanii jedhee of mul'isu waan akkasii hin qabu an gaarummaa kiyya yoo beekan akkanumatti beeku yoo wallaalanillee aadiidha sharriif isa gaafachuu hin dinne inni obboleessa kiyyaa baay'ee kabajaanii baay'ee jaaladhaanii kanaafi amma akkuma siin jedhe hin jadiinaa bilbilee
maaliif kootu naan jedhee jira. Maaliif hin gaafannee kootu naan jedhee jira. Naqaan gaafadha. Adda akkor keessa dhaqee gaafadhaanii sharrii fi miti jira. Ammallee kabajamtoota furduttoota keetii waan jechuu barbaadu. Viidiyoo sin jala baay'ee na arrabsan. Mii maaluma balleessuun na arrabsatanii. Maal isin jala fudhate? Maal isin jala? Isaan akka fudhatanitti abdiif jaalalli hin gallee. Maa jaalalli yoona an muktaariin dhaqee gaafachuun jaalala isaanii jidduutti dirqi wanna inni atakaaroo ta'uu isiniif fakkaatamoo akkamidha? Inuuyyuu waan tokko amma kabaja asirra maal arge beektaa? Asirra maal arge? Namni viidiyoo ilaaluu malee keessa viidiyoo akka hubanne agarsiisa jechuudha. Namoonni hedduu viidiyoo ilaaluu taate malee keessa viidiyoo namni tokko yoo hubatee yaada kenne homaa rakkoon qabu. Amma warroonni arrabsan hirri caalaan viidiyoo ilaalan malee dubbii an dubbadhu ilaalan malee keessa viidiyoo dubbii an dubbadhe san garamtti akka deemte hin hubanne jechuudha. An dhugaa dubbadhe an muktaarii waliin dhaabadheeti beekan. An muktaarii waliin dhaabadheeti. Si galaami? An jarri lachuu obboleeyyan tiyya kaamilaan obboleessi tiyya muktaarri obboleessi kiyya garuu dubbii dheengaddaa kana dubbii asii jarri dabarsan kanarratti an dhugaa dubbadhe muktaarii waliin dhaabadheeti. Muktaarri na aarsee jechaadha. Akkamitti waan ifa jiru waan isa bira jiru tokko yeroo namni tokko wannaa godhu akkamitti achitti argamaa jiru. Fakkeenyaafati aara yookaan foolii hin jaaladne as keessa jiraa jennu. Fooliin kun mana kana yoo jiraate atasteettee yoo dhibbamte hin ta'a? Hin ta'u. Yookaan biraa gabba'u yookaan fooliin sun kalaas bareedattee amantee fudhachuudha. Inni illee hin kennu waan jaalateef jala deema ta'a. Baay'ee sobeedii jala deemu fuudhanii yoo wal galanii yoo jala deemu achitti illee. Inni oolu akkasii kaa'amee inni wal. Kanaaf malee waan biraatiin hojjettoota hordoftoota keenya waan koonillee sirrii hin dalannee viidiyoo akkasitti haala saniin waraabdee gadhiisuu waan dhugamaatti guyyaan irraa haa kafalu jedha. Illee akka yaada mataa kiyyaati malee si walitti oofuufi miti yaani namni aguma dandeettii isaa waa dalaga beekte abdi. Kanaaf illee malee anillee sin lamaan illee walitti oofuuf miti. Anallee na lolanii jiru baga nu lolatanii maatii keenyadha. Nu lolachuun isaanii illee nuun aarsu rakkoon qabu. Nu arrabsaa garuu. Nu qeequun gaarii maa? Nu arrabsuun rakkoo wal qajeelchinee bareeda garuu. Saa dogoggora keenya nu ijoolleen Oromoo tokko taanee wal deebisuu malee wal arrabsuun gaarii miti sooshaal miidiyaa irratti. Dhugumaan jechuudha. Kun garuu arraba miti. Ijoolleen bahaniyyuu wal arrabsan hedduu jira mitiire. Nu wal arrabsuu hin qabnu nu tokko haa taanu gandummaa haa dhiifnu wal haa jaalannu jedhanii asuma irratti. Tokkummaan humna. Ammallee nam tokko yoo madaaltan kabajamtoota furduttoota keenya namoonni hedduun anamma waan ati jetteefi namoonni hedduun si ka madaalanii ofirra dhaabbatanii si madaalan. Ofirra eenyummaa nam tokkoo beekuudhaaf isuma beekuun gahaadha. Nam tokko beekuun qofti gahaadha eenyummaa isaa beekuun. Amma namoonni tokko ofirra dhaabbatanii kas si qeeqantu jira. Ofirra dhaabbatanii waan ati hin jenneen kana jechuun oolu jiran fakkeenya anamma as taa'eeti hattuu ta'uun ooltu. Jedhee mu'eessuun tun hattuu jedhee yoo haati ati hattuu miti. Garaan keellee qulqullu waa hunda qulqullu. Garuu ani ofirra dhaabadhee waan keessa kiyya jiru sitti maxxanse malee waan ati qabdu ni miti. Kanaafuu namoonni hedduun namoonni ati beeka jettu hayyuudhaati jettu yeroo ofirra dhaabataniiti waa'ee kan kee ibsantu jira jechaadha. Kanaafuu waa'ee namaa yoo beekuu barbaadan namuma sanis siiquudha malee oduudhaan kijibaan farfamaa waan akkasii dhaabaa isin jenna. Warri waan kootu waan koonillee dhiifama na gaafatteetti anillee dhiifama godheeraa fi warri isaanillee gaafadheera. Isaanillee gaafadhe. Uummata isinillee gaafattee jirti. Warri na arrabsitan anillee dhiifama isinii godhee fi isinii godhee jira. Isinillee dhiifama gaafadhaanii gaa maqaa kiyya na daraa keessa. An dhiifama isinii godhee jira warri na arrabsitan waan viidiyoo hin hubanneef na arrabsitan malee namni dhuufii miti. Warri viidiyoo jaalattan laayik godhaa fi sabiskiraayib godhaa fi sheer godhaa fi waan koo jajjabeessaa isiniin jenna. Asumaan illee warri sheernaa godhan hin jiru. Ijoolleen an hin beekinidha. Guddaa galatoomaa jedhan dhugaa rabbii na jabeessuu isaaniitiif na yaaduu isaaniitiif jechaadha. Ijoolleen an isaan hin beeknedha dhugaa dubbachuudhaaf. Bas namummaan kiyyatti dhaga'ame nama loqoda tokko haasofnu walaa jajjabeessinu namni sharrii walitti yaaduun
gaarii miti asumaan abdii dhiifama garuu dubbii dheeresse Dhuga. maaliif siin jedhe beekta ati amma anaaf sheer yoo goote riskii rabbiin sii kenne kun si jalaan qabamtu Hin qabamtu, tamam dhuga. kiyyallee immoo kan inni naaf kenne narraa waan hin cinneefu sheer waliif haa goonu walaa jajjabeessinu laayikuma tuquu nama saalfatu jira beekte keessaanillee ijoollee hedduun na jajjabeesse jajjabaadhu chaanaalli kee guddataa jirra nuti immoo aga dandeenyu si bira dhaabbannaa naan jedhu beekte Dhuga. nu garuu asitti warri jirru maaf waliin jabeessine keessatti ani hundi keenya yuutuubarri yemanii jechuudha yeman keessa jirru wal beekuu odoon ta'in anaafillee odoon taane ati nama biraafillee sheer godhiif jabeessi Dhuga, dhuga. koomantii barreessiif Dhuga. wallaa laazim koomantii ati namaa barreessitu si guddisa malee sin xiqqeessu garuu dhiifama of jaalatte naan hin jedhina warri sheer naa gootan odoon isin hin beekin ijoollee lama sheer naa gootanii jirtu guddaa galatoomaa dhugaa Wanta hariiroo walitti qabanii hariiroota akka hin qabnu jedhaniiti goranii Eeywa. namummaa ichaansanii Saatillee sheer naa goota aga viidiyoo kiyya gadhiisu sheer sii godhe naan jetteen beektu ati sillee asumaan abdiin immoo yeroo hundaan viidiyoo ni gadhiisu keessatti sheer naa godhaamush ammarraa abdiin yaanii yeroo durarraallee kan viidiyoo na jalqabsiise isadha hagammallee na wajjin dhaabbata jazaan saammoo rabbi harka malee anumaa gochuu hin danda'u. kana isiniin jennaa hangara kiyyaan kanuma fitee viidiyoo isin uummata dheeristeerta. Baay'ee Kana isiniin jennaa akkuma jalqaba jennee warri viidiyoo jaalattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.